oduu ammee Iraan lola Ameerikaa wajjin itti seente kana injifachuu isee xiinxaltoonni addunyaa hedduun dubbatan. Xiinxaltoonni addunyaa kanneen akka Roobert Kiyosaki abbaa qopheessaa kitaaba Rich Dad and Poor Dad fi fakkaattonni isaa hedduun Ameerikaan lola kana keessatti injifatamaa akka jirtuu fi injifatamte akka baatu xiinxalaniiru. Sababni isaas Iraan akkuma beekamu utuu follow godhin sababa isaa gaafa dhaggeeffachuu kaatu xiqqoo seen ulfaatu follow godhi sababa isaa moo walumaan ilaallaa shi mana keenya miseensa ta'e waliin deemnaa jechuudha. Sababni isaas Ameerikaan lola kanatti yeroo seente yeroo gabaabaa gidduutti hoogganaa isaanii ajjeefne hoogganaa kan keenya bakka buufanne isa qabnu kaawwannaadhaan garuu akka isaan yaadan harkaa kufee akka biraan harkaa ta'eera. Innis akkuma isaan hoogganaa isa duraanii Ayatollah Ali Khamenei ajjeesaniin Iraan harka kennuu dhiisuudhaan Mujtabaa Ali Khamenei ilma Ayatollah Ali Khamenei aangootti ol fudhatan. Dabaluudhaanis buufataalee Ameerikaa ollaa isee jiran biyyoota 12 fakkaattota isee irratti tarkaanfii haleellaa fudhatan. Inni kabiraan immoo ulaa Hormuz jedhamu cufuudhaan nadaajiin yookaan gaazni akka inni addunyaadhaaf hin dhiyaanne persentii 30 ol cufuudhaan ofii seetillee guyyaatti barmiilii miiliyoonaa ol kan dhiyeessitu addunyaarraa kutuudhaan biyyoota ollaas warreen nadaajii addunyaadhaaf dhiyeessuu danda'an akka isaan addunyaadhaaf hin dhiyeessineef buufataalee nadaajii baay'ee rukutuun lola hamaa keessa Ameerikaa gashuun egaan Doonaald Tiraampis lolli kun akka dhaabatuuf biyyoota 50 olitti waatus Iraaniin lola kana dhaabuun fedha keenya irratti kan hundaa'uu fi seera nuti guunne ta'uu qaba yaada jedhuun lolicha gara fuulduraatti dhiibdee itti fufaa jirti. Egaa Ameerikaan akkasii yaaddetti ta'uu fi gaafa didu yeroo ammaa kana hudha qabamtee garatti gortu dhabdee jirti. Odeeffannoo wayitaawaa akkasii argachuuf mana keenya follow nu godhaa. Annaasir Haaruun.